Koy. Dia enggak cuma sabona nafan saat ini. Maiki tanah calon urias jirta yo kabri tenya damni akan dubbanni ani akan dubbada. Gaf sawan fa kategori amma semua fa kan dubbada ni sabona nu fena khaju tanda. Afan saatin maiki akan akan bale fi arsi gala basna akan tipsa gala bab. Maiki naka sabona jala to takka maiki naka ararge ke sana to kujala akan kholagal tuma ararge lamadi devsna kajaw. Yo la fa khane khobati tikabso ne umani nu rambit way seen nu daga unjuru mal godo qabna rakko ararge wajji wal qabsisne mucato kuchakane iga sababa targanne amma qabtin gudan bakka kana jira jirana bilashi lafata male rakko ararge tu fatti rakko sagali ararge ndatu mali damiti ayanda turumbadu farra sabona tole maiki tuni mucuma kana beeteti gosa gafatte gabbooftemo akasa oromo gafatte gabboostemo maiki takkanuti gosa miti khuta nama gafatu takkan dhageenye mucuma kana irratti gosa eegaltemo yo video sa qabatu taate urji annafati messenger wali kamna whatsapp wali kamna urji tenye khaysa na ergi taakaji san anatu gafata maiki yo khaysina kas gotu taate isa lamada yo khaysin akasi gosa gafatte jarso taate nasra gursum jarso famous akasiti kuma dibashan kuma dibaj oli kabdi nama isi daraniti ilma biyati ta kalma dera khiyate fote mangar garsisit lama sadaffa maikin gesti tan namni gubbaan kenye malla kasiti shabaka guttati silkin jawali kasiti yo jette heo mirga gutun qabdu wani siti ala kefa khafete gargarte khafete disu mirga gutu namni cinkayenne khayro namni qiraran kafalu namni doran kanuf namni malagan kanuf khafete gargarte khafete disu mirga gutu qabdi wani ti arram pamto fin qabdu galgala ganama sadi sinigaltemo yo ammo akoromo kuta ko takati khabajadan jalalan Munira Muhammad daite maiki de nagargari jette nagargarti Munira nagargaru bannan gabbetin gadde bise maiki arabse onje sun kalat akhiya dirkitti wana godi jechuda dura akka itti namni wana marra bafatu akka itti wana namatti dhiyatu hubadda bara samboda namarra milkaa'u dandeessan ammoo dirqamatti funyaan lafa siriga khottu nama birati funu goota naaf godi jee nama dirqu hin dandeewu nilleen dandeenyu tasmaman akkasi Napa kesanjira wani singo sete kana ana bakasanjira kau gasti saninjira salatin opsi gasti sanjira gasti saninjira opsi salatin napa kesanjira opsi napa kesanjira gasti saninjira munira ana kasi wankana makinin kas urji sin jala dami wallahi hanga uduna duku josi jala desa kabaj garo rasite arranjera ante nama duga dab sinensise ana bakasanjira munira arramni arshada di debaru hakadi debaru shada di dajar lal mucaan kun miidhame maakirreefu waa tokko si khaste turte mucaan kun farshaara jira namnummaa mucaa kana galchuu ni dhabame amma dura guyyaa takbar mana asli daineti qorataan yo beetan qorataan balaysa keenya nama jabaan itti qabnu san qorataadhaa fi jaalibsaan kun asli tile bilbilaniiti anaaf jaalibsaa qorataan mana asli tu dainne asliin isiniifin gargaara nama tokkollee hun gaafatinaadha sheekhaas qeensiis gifeemasis hin gaafatinaadha akkaawuntinatti as kannadhaadha nunji asliin kun kunoo qorataan azila yoo jiraate wal galchaadha jennani asliin akkas nunji akkaawuntii dhabne sigala qaanyi teenya meelaal akkaawuntii dhabne chirraa buune jechuudha sigale amma buune amma gaa mucaa kana maaliif akkaawuntii san dhabu fakkeenyaaf lafatti akkaawuntii qopheeffanne hin qabnu lammaffaa nama mucaa kana nu galchuu hin arganne sigala mucaan kuni nama lama gamaa gamana qabee deemaa malee kan deemuus hin danda'u bikinni jiru farshaa gadii kana riyaadis hin jiru amma mucaa kana itti addoonni mucaan kun yeroo dheeraadhaa sirra deemaa ture eegana boodarra an maal yaada maaltu na dhagaame maakiin mucaa kana isin ammoo akka oromoon nu gargaaraadha eega namni mucaa kana nu galchuu dhabame mucaati gostiti yabar akkana eega akkas taate nuti akka gosaa yookaan akka deeminnan keenya yookaan akka bootii gada galfannaa isin ammoo akka oromoon nu gargaaraadha keessa seenullee hin barbaadu yooniif akkasi ka galchan taate rakkoon qabu jette maakiin kana jechuun isin gosti gargaaradha jechuudha achirrattiin dawwalee maakiin dawwalee mucallee yaamee fidee Idris ni jira Idris nama lubbuun jiru zela jiraate galcha Idris hottu Idris mucaan warra walloo tokkolleen miliyoona kana kafalaadha janiin galchaay akkanuma miliyoona qixaatan taane nummuru osoo hin taane nuutu akka bootii gadaatii fi akka deeminnan keenya galfata yooniif miliyoona tokkicha inni jawsan arganne mucaa kanaaf gargaarsa sigala mucaan kun qaama miidhamaadha kuma 300 yoo galfanne kumni 100 jarraa nu afee suuqa xiqqaa tokko bannee faa keessa taa'ee gurguratu nu faayidaadha
Idris keenya kam jettaa jeetiin Idris dawwal. Yeroo san abshir maammee galatoomi waan gaariidha naan jette eega akkas taate manguddoon teenya taafaran galloota jaarsootis jirti bifa saniin galchina rakkoon qabu gargaarsa eega akka Oromootti hanu godhani naan jette waan gaariidha naan jee Idris achirra kaanee naaf Idrisuu bakka kana dhufni urjiin isaan fiddee waliin baraabbartee waliin nayxee kijiba guddaa kana kijibti namaan kabaju kanaa jechuun dhugaan jiru adabamaa. Na dhageeffadhu. Na dhageeffadhu. Maammee cara urjii cara naa kan yaana dubbata. Na dhagee. Ani wala Michael Lembeeku. Ittiin deemsaa na dhageeffadhu. Sababni itti gizee san Idris itti yaamtanii gastii sanirra geessitan sababa maali takkittuma tana naa deebisi poolisii shamarranii maammee. Al jettee mee gaafii tapna gaafatte irra naa jibitak. Sababa itti Idris yaamtanii achi geessanii san sababuma itti Idris yaamamee gastii sanirra dhaqeef san qofa naa deebisi meeta biraa dhiise. Akkinan itti dhagee ilaalmu Muniira. Laa dhageettii miti. Miicaa fuudhanii gargaarsaa ani amma bakka saniin jira san jenne biyya sanillee. Naasitti deebi'a. Laa reefa kan muudatu dubbatu. Okay, akkaataan. Maayikii dhimma maaliin itti qabasiin jee. Ani hoo dhimma maalii fi bakka maayikii na buufattanii ani na arrabsuu turtan. Mee amma dheeressu osoo hin taane waan kutirra deebuu osoo hin taane jaarmee keessan kanaatu achirraas dhufe waan taateef jibbasa keessantu achirraas dhufe waan taateef maal irratti dubbiin san kaate gabaabsinuu fi mimee. Okay, gabaabsee on sitti hime Muniira wanni ati beektu jira yoo beeku baatte hin beeku jaartiin maayikii jaartiin aslii jaartiin arsii fi baalee takkaffaan maayikiidha. Akka tarsimootti jaartiin arsii fi baalee jaartiin aslii lammaffaan Muniira Maammati. Isa dhugaati. Kuni tarsimoo dhaaba sanitti ture yeroo sanitti. Gabaabumatti maayikii fi ati garaagarummaa takka illee hin qabdani waa'ee asliitti waa'ee ibsaatti waa'ee arsii fi baaleetti. Kolagaltummaan lamaan amma nambar 1 maayikiidha. Nambar 2 Muniira Maammad arsii fi baalee kolagaltummaa ibsaa fi aslii galanii jirtidha. Parsanaalii wani jiru kanuma. Amma achirratti maal godhan? Akka dhuunfaatti bara masa boraanis maayikiin tana nagoota hin jiru. Turumbatuunis kana nagoota hin jiru. Wanni isaan gabee dhiyeessan wanni isaan akka mariitti agandaa goonee gafinnumaa inni isaan lachuu kolagaltummoota arsiiti. Kolagaltummoota baaleeti. Kolagaltummoota asliiti. Akkamitti dhooyneeti aslii fi maayikii aslii fi arsii fi baalee galaa baasanadha. Wanni guddaan qabxiitee deemu. Asirratti waan tokkoon sitti himaan. Amma jibbaan Muniiraatii fi jibbaan maayikii akkuma jiru garuu caalatti jibbaan jiru jibbaa asliitii fi jibbaa arsii fi baaleeti jala kana biratti. Isa dhugaa rabbiin sitti himaan. Kuni waan isaan afaanii baafatanii haasaa jiran. Yeroo baay'ee argaa jirra waan ta'eef. Rakkoon maayikiitii fi rakkoon Muniiraa gurguddaan aslii fi baalee fi arsii jalaa baasanadha. Tokko hin jiru. Asii ala turumbatuun Muniiraan tana nagoota jee qabxii himatu akka illee hin qabu. Garuu keessa maaltu jira jennee deebinee ilaalle uffata erguu fi uffata kaachuu dhabuu fi waan adda addaa akka ture waliin beekna. Isa namni hundi beekaa isatti hin bu'an rakkoon qabu. Alaa kulli haal arsii fi baalee aslii jala lamaan baasuu qabnaadha. Wanni biraan jiru. Yoo sii gabaabse. Kanarratti nurra xayyeeffattan jechuudha. Gaafa san maal firii kan nu ture turumbatuun? Turumbatuun waan turumbatuun nu kan amma kaasuun barbaadu. Amma isaati wanta jetti namni turumbatu fi nama lubbuun jiru wal beekna waan ta'eef. Amma dhaabu caalaa nuree caalaa gad dhaabbadhooti mutirraan qeena nam tokkollee nu mutirraan qeena hangaafin isa gaafachuu ture. Amma ati ceekoo buufachuuf dhufte amma ati harka kannitee jirta adillee sittiin araarama rakkoon qabu ofiisii godha waan taateef. Ati gaafa san turumbatu maal sii kannuu tureeti ani suuraan ati deemtuun sanillee suuraati haadhatiyyaati miti. Suuraan san suuraa haadhatiyyaati miti wadiin hin nabi wallahi. Suuraa nama biraati amma waa'ee sanichuma dhiisiiti. Nama na arrabse dhagee nama na arrabse dhageeffadhu amma kabiraa keessan finnu haasa wal keessan tura laageen akka maraatatti. Amma ani warra na arrabse hunda dhiifamaan godheef ati garuu dhiifama keessanillee na kadhatteetiin sititi ani. Maaliif sititi namni hundi na arrabse addunyaa jira dhiifamaan godhaaf garuu namni haadhati jee arrabse hundinuu tokko dhiifamaan gooneefan isummaan san gartee akka beekanii dhiifamaa gaafatanii jeetiin dhiise duuba ati hammeenyi gaafa san akkasitti narra bobbaate san turumbatu maal seeqannuu ture. Sirriitti sitti maa dhageeffadhu. Amma turumbatuunis jira yoo barbaade as jiraachuu danda'a as jiraachuu dhabuu danda'a tarii sagaleen bira ga'uu danda'a bira ga'uu dhabuus danda'a inni rakkoo miti haa ta'u turumbatuuni anaas haa ta'u. Maal kafalee turumbatuun maal isin godhete ka jedhu kuni waan gaariidha. Turumbatuun anaaf addatti waan naa kafaleen qabu. Akkuma namni hundi beeku inni beekta gaa Mubaarak fa'aa beekta turumbatuu fa'aa beekta jechuun namoonni miidiyaa kana jiran hundi feemasoota irraa hanga giftarootaatti wanti adda addaa ijaaramee namni adda addaa sappoortii godhamaa ture. Kana waan ija keenyaan argaa turre.
namni hundi bakka meeqa bee waraana daddaa namuu dhumme dhuunfaa isaatti waa hedduu darbaa ture dhufee mana walii galuudhaan fooloo walii guddisuu baaraalii walii oloofuu akkasuma giftiidhaan waa hedduun ture addatti garuu wanti turumbaduun lafarratti anaaf maallaqa takke ammoo waan biraa wani naa kafalan jiru haa ta'u walii galuudhaan wal hubachuudhaan giftiidhaan haa ta'u wal bira dhufuudhaan haa ta'u saahibummaa gaarii ijaaruudhaan haa ta'u yoo kutee karoorri Awurooppaallee naa ala kullaal waa no. Ondafu akasi yani sun akkasuma ture maal kiki Munira fi asirra balleessinaan biyya alaa deemta dhiira expoosara. Enna akasi turumbadu maallaqa naan kafalleeni gargaarsi supporting giftiitii fi wal hubachuu fi wal bira dhufuu fi obbolummaan gaariin saahibummaan cimtuun waliin tureera. Addatti ammoo maallaqni doolaariin takka reyaaliin takka naan seenaa dhugaa rabbisa yoo dubbanne agantaa bonyee wali kan irratti wal jalaa tumsinee yeroo sanitti wajjin deemu turre. Addatti wanni naa godhame tokkollee hin jiru. Amma wanti amma turumbadu duraa dhabees hin jiru wanti turumbadu duraa argachaa tures hin jiru. Ani akkuma na fakkaatetti akkumaan guddaddetti akkumaan ibbadetti akkumaan waa meeqa bu'ee waa meeqa seenee waa meeqa keessaa bee farketti lakkinaan nama daalu naan gargaaru inni anaaf faayidaan qabu hajoo yaada kiyya qofaan kontrol godhee keessaa bee asirratti maammeen ni beekaa gaafa anan fiidiyoo waraabee waa'ee maayikii dhiifama gaafadhu gaafa anan guruppii isaan keessatti gootachifaa ni jiranii lakki inni kun sirrii miti jee mormu caalaa nuuree kana faajii eenyu faajiiti maammeen ni beekta gaadeen gadda mana tokkotti waan haasoo inni atis bitamtee jirta aarsiinsis fudhattee jirti kolagaltoota faarsee bulaa genne achirraa faqaan nabboo eegalee anis ani wanti guddaan yaada kiyya kaachin tures yaaduma kiyya kaasin dhufes yaaduma kiyya ammoo waa'een turumbaduu iccitiin addaa wanti keessaan doolaarii maallaqni minaaminiin hin jiru akkuma nama kamitti namuu nama isa deeggaruu fi nama isa hubatuuf gasti isaa horuu diitu wal godhuu sheer walii godhuu sappoortii wal godhuu wanni akkas akkasii tureera kuni waa'uma namni hundi asirratti arguudha malee wanta nama qofti keessaan beekuu miti gabaabseera. Duba sabboonaan gaafa sanis darma keessan ta'eetii itti fufuu ture gaafa san Munira. Urjii qoy Munira wajjin haasar kaa qabna. Deega takka barbaade Munira. Dabbaan fixattee mi obsime dabbaan. Munira salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Salaamu alaikum sagaleen tiyaan dhagaamtimi. Waan hin jedhe reefuun tanaa ijoolleen tun haasoo jirti dabbaalee amma seenee si jala turre nutilleen dhimmichi amma dhimma sabboonaati. Sabboonaan maaliif maayikii arrabsaadha? Okay. Bakka sabboonaan maaliif maayikii arrabsaa jiru san ajandaa osoo hin taane ati sabboonaan harka sin dabbu waan ati irraa dhaabbadhu ettee irraan dhaabbatu maaliif keessaan dawwaltee waan kanarra dhaabbadhu hin jedhin isa takkanaa qabadhu Munira. Inni lammaffaa dhuguma rakkoo akka ijoolleen tun mana kana gubbaa teessee jettuu inni yoo qabaate isaan lamaan kana waliif fiddee maaliif araara jidduutti hin buusin tokko faarsaa tokko maqaa balleessuun kun gaaruma bakka inni kun as gubbaa hin jirretti. Amma sabboonaan as gubbaa hin jiru obboleettii isaa arrabsuun dhugaa baalagummaadha bakka inni irra dhaabbatee isii tana qeequ jirullee. Ifatti himaa jira mucaan kun gizee miidiyaa banatee isii qeequunda kana obboleessa kiyya namni fi namee fi cabsu kootu ol deebiimee wal gorfannaa jettee ni qabdee yaamte. Ammas bakka inni gastii tana gubbaan jirretti garee takka bichaa ol galfattee gizee isa kana ala gadhiistee waan kanarraa haasawatu sitti tola Munira. Wal mormiti. Isaa latti. Me obsaan isin gaafachaan jiru haadha manaatiin gaafachuu jira gooticha miira keessaa ba'a. Isaan kana lachuu maaliif waliif fiddee waan silaa itti dubbachuu dandeessu maaliif ittiin dubbatiin isa jala dhiistee isaan kana gubbatti gizee gubbaa raagataa soosistu wanni kun xiqqishoo ogummaan fakkaatu. Waan nas fakkaatee beeka. Jidduu isaan lamaan keessee Okay, na deebis. Laali gareen azala amma teessee waa jejjettani sabboonaa fi Muniiraa fi poolisii shamarraniitiif isaan kun hundi nuti warra tokko waan isin galuu qabu. Jaalattanii jibbitanii warri as gubbaa wal arrabsisan nuti keessatti deebinee wal gorfachuu dandeenya. Tamam. Saniif karaa tokkoon gorina wala maayikii wala isaanii nuti warra tokko akkasittiin isin himuu barbaada. Muniiraa takkitti tana qofa naa deebisi. Takka isa ol baasii ijoolleen tu wal amansiistu. Maqaballee isaa guruppii ijaaree waan akkana nu geessu jiran jedhee ijaanii isaan kun irra labsu jiran kana haa mormatu galchi. Urji
orji dhaggeeffadhu akkana sin beekani osoo ooftuu deemtee gandatti miti qotatti miti gosa gadi hin deebiin gattaay orji taay obstop okay ani kaniin dubbachuu jiruun kaniin namni dura ol baase kaniin mana banee fi sani maayikiidha maayikii banee maayikiin nu arrabsiti jedhanii maayikii gaafadhe maayikiin akka dhiiratti naa deebistee jirti na caqasi gurraan jarri ammoo ammaan as keessa haasa'u jiru kunani wallola qabanii waltaha qabanii takkaan dhageenyaan isaanumaa wajjaa'ee nama arrabsutti hin beeka malee isaanii fi sabboonaa yoo edda gargar wal qeeqan booda magasti keessa waliin tatta'an sigaltee namni as keessatti isaanii sabboonaa wajji wallolaa tokko hin jiru dabbaal miizeesaati caalaan miliseesaati eenyu poolisiin shamarranii obboleessa isaati jarri afaanii fi hudduun qaban jarri tokko yoo arrana biratti kana haasa'u booda nu hundinuu dhaqnee mana isaa waliin jiraanna turi kanaaf isanii jiru amma kan inni haasa'u jiru ani wahuma itti ijoollummaan teenya ijoolleen harargee ta dhiiraatun shamarran harargee kana qabattee akkana ittiin nu dhaabbattu anaas ta'e siis ta'e hunduma keenyaa'u hunduma isaaniitummaas walitti qabee tokko kan inni raafaarsee tokko kan inni arrabsu jiru hin qabu'an isin maal irratti kana nu xamaddaniidhaan aceekoo buufachiisutu jira malee takka sabboonaa wallolaa sabboonaa arrabsa isin dareetanaa daree sabboonaatiin miti je'ee dubbachuutti hin jiruwan. Gurratti calawu urjiyyee kanaafuu jarri jara tokkooti wahuma walumaa galatti anaafatillee dabalatee nu arrabsuu turan jaree jirtu tanarraa hubanneeti ceekoo buufachiifne waliin amansiifne karaa amantii teenyatti deebifna ati caljee itti fufi dabbal. Innaa akkasi wanti wajjin kaasite gaariidha. Namni bakka takkaa jiraatee bakka takkatti haasa'uun gaariidha. Wal duubatti haasa'uun gaarii miti kaja'u ati urjii waan gaarii kaasite haa ta'u garuu edda mana sabboonaatti aan afaan kiyyaa wajjin haaseen jira. Yes, sabboonaa galcha. Koy urjiin jeekin amma olii fitattee jirta. Sabboonaa ati edee achi turree siya malee achi jiraatte guyyaa akkana waliin jenne guyyaa akkana goone waan kana koy rakkoon qabu ana deebsaaf rakkoon qabu. Sabboonaa biratti edda haasaa burree ko sabboonaa kasan ture. Waan goone wal beeyna lafarra wal beeyna ageje wal kannaa turre gruupii waliin jaaraa turre inni kun garuu amma dogoggora yenne harka wal darbine okay kana akka dogoggoraatti biroo kutu qabna sabboonaa ayyatti haasaan turen ati gruupii jaaraa turte waan maayikii irratti kana kana turte dabbal sabbo faami dhageeffadhu urji dhageeffadhu dumaashe nama sille kabaju wallahi dhage boo sabbo dhageeffadhu sabboonaaf jinniin beeynu dhageeffadhu nama dubartii arrabsu dhage laal urji waan tokko jira wanni hubachuu qabdu yoo ati arrabsamtes akkasuma ana makka nama tokkotti arraas kalees duris gaafa dabbal faa wajjin jirres gaafa dabbal faa ganda gamasii jiranis waluma dha'uu turre gargar baane sababiin isaa an dubartiin arrabsamuu nama jaalenne irraa gaafasis muniiraa sin arrabsinaa nama jee asirraa lallabaa turerraa tokko muniiraanis beekti namni hundi beekaa jechuudha sabboonaa mana isaa keessatti edda za'a takkaa ol waliin haasa'u turre achi keessattis wal kiraakiraatuma turre dhugaa jiru waan arraasitti haasawaa jirrutti achittis haasawuma turre suufa kaayyattanii nama arrabsinaadha abaluu suufa kaayyattee dubartii arrabseerra abaluu suufa kaayyattee nama mucaa kana ni gargaara jechuun badii qaba. Sigala urji mira kaisa bae bakka kana siku bangkam nuti sigale dugaan jiru kana kada kasih tu balu badin Dage Goti cakenya na dage fada ilma na deran ki yaba isin kalat an nafamu jirtani lali ana mo kalata sin fam wasa bona refo kayete lali kabaja isin jarada munira na kay tay domati mali mo bele sakay tiyabini yet wanta kan simur ba durjiten eduma ida kana idrisi beita dufeti abo sabona dimmi isin amma itti micoo kana qeeqaa jirtan dhimma fudhatama qabuu miti dhimma mucaa kanaa eegate garee keessaanis mari'annee waan tokko godhu jirra yoo dhugumaan gargaarsa mucaa kanaatti deemtan yoo dhugumaan mucaa keenya kana rakkina keessaa baasuu deemtan koottaa walitti dabbaramneeti walitti idaamnee mucaa kanatti keessaa baasna nuti illee garee keessaa uummata keenya gurguddaa wajjin walitti sassaabnee mucaa kana akka riyaaggan godhu jirra dhimma misiyyoo tanaa yoo dhimma biraa irraa qabaattan malee arrarra kaatanii akka maqaa maayikiin kaasni akka maqaa maayikiin tuqamne jee ejeji dabarsaa turan. Okay, namni tokko eega waan nama saatiif quuqamu ta'e dhugumaan obboleessaaf dhaabbatan ta'e anis nama sirraa afaan banaa jiru dabbaalis nama sirraa afaan banu caalaa nuuree akkasi poolisiin akkasi okay sabboonaan akkasi jaalibsaan akkasi namni kuni walit dhufnee dhuguma rabbii dubbachuuf muniiraan biyya kana keessa sirri beeyta urjii biyya kana keessa sirri beeyta dhiisi mucaa kanatti baasu dadhabuun nuti dargaggeessa guddaa wanti gooticha irraa tokko naafan deemee buufuun deema isinii gadhisee xiqqeessuudhaaf deemanii rakkina mucaatti wajjin walitti hidhanii gaafa hojjetanii dhugumatti urjii wanti kun irraa tokko naafan gooticha laal amma yoo dhuguma mucaa san gargaara taate kunoo muniiraan tuni
Anggafatenya nudura jirtimi. Kuno isin deemtee gareedhaan guruppii nu haa gootu mee yoo dhuguma isin ijoolleen hargeedhaa ni gargaara taate mee deemaa kunoo waan barbaannu gona. Deemaa muniidhaan kunoo guruppii nu haa ajaartu mee dhugumaan dhiira warri maayikii arrabsu kun. Maayikii arrabsu saniin booda gaafa nuti akka dhiiraa gabbaanee mucaa san gargaara saniin booda maayikiin dhiifama walaa gaafatanii. Mee deemtee akka dhiiraa guruppii munuudhaan nu haa gootu deemnee gargaarra. Eenyu gargaaree jiran laalla. Deemaa saniin booda dhiifama gaafsan booda maayikiinis wal godhanii gaafsan booda akka dhiiraa gaafa gargaaree booda deeman dhiifama walaa gaafatanii mee kunoo muniiruma tana jala haa hiriiru dubartiidhaaf isin anggafatenya ni jaalladha. Isi jala haa hiriiru mee hundi keenya tokko tokko kijiba dhiifnee dubbaa isii rabsu dhiifnee kunoo ammarraa gabbuunee jechuudha kijibaas marraa iyyuu miti wallahi irraa kunoo ammarraa gabbuunee muniiraan guruppii nu haa ijaartu mee deemnee haa gargaaru kunoo. Munira yaada formaata. Jalan uree waan gara Ati maayikii hojii waliin dhiyaata. Dabbara hojii daqiiqaa takka. Daqiiqaa takka qofa. Dabbara. Okay. Kau nak serah budak jalan lah. Amma lalu orang mau nama dia tenis. Maal jete urji, ati maayikii dhiyaata. Ati maayikii dhiyaata. La yaada. Okay, akkas hin jenne la. Ati amma maayikii dhiyaataan je. Siifi maayikiin yaani walit dhiyaata. Ma wanta nama beeti sabboonaallee. Amma dhimma sabboonaa jidduu jiruu fi dhimma maayikii jidduu jiru yoo ati maayikiin si abboomamte sabboonaa bakka ati barbaaddee si dhaleesse akka micoota narraa gabbuu ni goona. Ani amma mataan kiyya sabboonaa miciyyoota na dhiisi wanni ati irraa barbaaddu akka hawaasa harargee maaliif maali kanaaf kana yoo jee waan san formaatitti godhuu isii yoo dandeesse akka obboleettii yoo fudhatte lakki nannaqu jettee harka keessaa fudhatte irra booda bicaa kana micoota nama kaan da'een jechuun hin dandeenye. San dhimma isaa akka obboleeyyanii fudhannee nuti ni finnaa. Ati maayikii dhaleessuu ni dandeessaa. Waan kana osoo ijoolleen tun asirratti atakaaroon osoo ijoolleen teenya ilmaan kana nam tokko dubbatina urjii anaa wajjii haasawa. Nam tokko amma ayyeefta durji. Okay. Amma namni wajjii jiru maayikii fi sabboonaadha. Akkasii waan. Amma ijoolleen teenya tunis maaliif maayikii tiidha. Sabboonaa hojii walitti sanaas jiru. Isaa walitti aanillee gurguranii fayyada. Namni maqaa wal balleessaa jiru jidduu sanatti isaan lamaan kana maayikii tana amansiistee micaan kun wanni nama arrabsaa deemu kun beekaa ramni lafee naman cabsu. Garuu guruma namaatii fi guzeendoo yoo deddeebi'e gaarii miti malee. Fuudhannee micaa kana miyyoo tana maalirraa qabda waan qabdii ijoo inni isii tana irra qabateef san yoo barteef hoo isiirra. Dhimma isii keessaan gaafatteef yoo waliif fayyistee ni danda'ama bar ni dandeessaate amma maayikii. Okay, Somaleen akka jette haa dalbadan damee lagumarra roojan dhageeffadhu. Dubbiin guddatte farratti hin fe'atan urjiiti je dubbiin tee naagaltee jirti na caqasi gurra naa liqeessi. Ani kalees gaafaddeetiin jira sabboona maayikillee reefullee fideetiin gaafaddee jira keessaanillee malee maayikii gaafaddeetiin jiran. Waanni hundi naaf tabayyanuudha adda baafaddeetiin jira. Sabboona maayikirraa dhimma maal qabdaa jee angaafannaan dhimma biraa takkallee hin qabu. Dhimma harargee tuffatti jetti jammar hukuma duraatu tokko ji. Lammaffaa gargaarsa nuti gargaarsine mucaatti geessineeti asliin gaafadha jechaa oolti je. Sadaffaa gargaarsa dheengatte kanniine lafa nurra laaltee je. Kana himate. Sigalteema? Maayikiin ammoo ani harargee irraa hin daladde harargee hin tuffadhu. Yoomiyyuu yoon hangam guddadhee beekamtuu ta'ellee yoon takkaa waan fedhateellee namni ganda ifii keessaa ba'e irratti mootummaa takkaa beekamtiin argatu ani ganda kiyyaa gadi yoomiyyuu taanaan ani saba kiyya takkaa lammiti akka kutaa fudhata akkattis Oromoon hin jaaladha akka harargeettillee harargee jaaladdeetii sabboota mutirra kaaduu nu rabbashaa jirta xiqqishoo qararroo jechuu jira lubbu. Jechaa jirti maayikiin akkasitti isaan lachuu hubadde talammadaa sabboonaan amma jaal ibsaan funyaan lafa rigee dirqitti maayikii waan takka gargaarsiisu hin danda'u. Yoo sabboonaa fi maayikiin yoo maayikii lafaa kaatee harargee arrabsite sabboonaa fi jaal ibsaan maayikirra harargeef adoodanii maayikirra amma harargeef qabsaawanii maayikirra harargeetti aananii maayikiif nama jibban akka itti Oromoo simu nama jibban haqa namaa hin jibban dhageeffadhaa. Hakarraa waliin kaan dhugarraa walii marcumarraa walii kaan malee dhugaa lafa jirtu maayikii osoo nan ganfede jibbe osoo nan ganfede jaaladde haka isii dubbadheetiin bira darbaan dhageeffadhaa. Anaas haa taatu isiniis haa taatu eenyu haa taatu Oromoo kutaa kudha takkaa harargee hanga mul'atu takkaa hin dalee takkaa miciyyoon tun nama oolmee guddaa nu biraa qabdu harargee biraa qabdu. Arra yoo daddabdee
استخرج جلالاتي في خراب بلتيتي دبرتي تكرا خرافة ديمتس مرقا قوتو قبل قال لك سوفي قبنا لكن فدا أمو سبونا سان هنجم تكهدودنيتي هرجتنا فريفتني لا هرجة اتنقهمته سبب هرجتين مايكي قد بسني قلقلا جنم الربسا أولن الربسا بولن والله دي رفتي خطو لكن فدو دي لكن سو أرجي مايكين جالب سافي سبونا الربسا هنجرتو Arab Sufis hinteessu namni maayikiin dhimma isaanitti hin qabdu dhimma takka illee itti qabdus hin qabdu ganaafis itti qabaachuu hinteessu namni maayikii qeequ jiru isaani ka maayikis arrabsu jiru isaani ka maayikii xiqqeessu jiru isaani sigalteema warra isii xiqqeessu warra isii galgala ganama hujii godhatee galgala ijarigatee ganama ijarigatee ol ka'ee sha'adaa fi imaana maayikii qabate kana itti dubbaddaadha mijiyyoo tanarraa maal qabdanii anallee itti naa dabalatanii kunoo arrallee dhugaan dubbadee itti na dabalanii beeka itti na dabalan isinii kan itti dhoomfi rakkoon qabuun laal hayni isiniin ta'u maayikii waan isinirraa qabdan nama lama harargee guutuu miti muutirra qaaddu dabbaan muutirra qayyadu yoo karraa qabaatan taate maayikii galgalaa ganamanii arrabsitanii miti gaddeebisaa shuqulaa oolaa maayikii gurratti isinin dhageessu faamilii maayikii duraanuu uummata sabboonata uummata namni kun maaliif nama arrabsaa maaliif arrabfamaas warra beekurraayi arrabfamni ka amaaraatu humaa isiin goone gaqqabiinsi ka naftanyaatu humaa isiin goone miciyyoo tana ilmoo daa'ima nurra xiqqoo tana shuqulaa ooluun namni nu jeejee ka bahaa ka kibbaa oromoon kutaa godhanii nu taasisabde sigalteemma tanaafuu namni dhimma maayikii irraa qabu nuti malee maayikii dhimma nurraa qabaattee nu arrabsaan jirtu nuti warri dhimma maayikii irraa galgalaa ganama qabaannee arrabsinu kuni if keessa deebinee ilmoo daa'ima tana maaliif arrabsineennee nuti ifitti himuu nurra jirti rakkoon isaan lamaan jidduu jirtu hin jirtu maayikii bira rakkoon hin jirtu rakkoo ijoolleen teessan itti qabdu takka ijoolleen teessan itti qabdu urjii waliin taalee nutu gaafata malee maayikii bakka tana waan ni waliif fidee hin jirtu maayikii nama arrabsaan jirtu jechuu barbaadeeti.